gara Wallagga baha Wallagga halkana murtama guyyaa murtama sagadu malte edama raajita ani bahuda murteessa ta'e nama dumtu halkana murtama guyyaa murtama sagade endaya rafte ugara namoonni kana argatan jiru kun baay'ee kan deeggaru muda jechuudha garuu kennaa ayyaana duwwaa miti sagade mutu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka achi ba'ee raajii adda ta'e hin baatu gaafa inni sagade fitu turuutti dalagaa guyyaa inni itti sagade fitu maaltu dhufe abeet maaltu dhufe goba dhufe qorumsa dhufe sagale waaqayyoo fedha inni isa kun maal ta'e hin dhufe ergeni maal ta'e sagada guyyaa furtamaa fi akkana furtamaa ergeni xumure gaafa guyyaa jalqabaa miti gaafa guyyaa xumuraa maal godhe inni isa kun hin dhufe yeroo gara waaqayyootti dhiyaata inni si qoru godhe keessa dhufe sinirraa fagaata miti baay'isee himataan hin jaallatu wala እግዚአብሔር ባቀረባችሁ መጠን gara waaqayyootti hamma dhiyaata wanti si qoris isinin baay'ee jabaataniif namoota tokko bitaa isaaniitti gara anoo baay'een sagada qulqullummaatti hin jiraadha amanamummaatti hin jiraadha qorumsi kofumaa inni jedhanii bitaa isaaniitti gara qorumsi kee kunimo gooftaa waan jaallattu warri gooftaa jaallanne maal kan dhobbedhanii lafaa qorumsa qaban maaliif biyyi lafaa kun kan isaanii seexanni kan isaanii eenyutu isaan godhane ijoollee waaqayyoo qoruu biyya lafaa akka deddeebi'aa jiru seetan warri qorumsa qabeen bitaa isinitti hin galin waaqayyoo sin wajjin waan jiru iyyaaf ganee jiraame waaqayyoo wajjin hin jira jiraame maxaafa qulqulluu dubbata warra waaqayyoo isaan wajjin hin jirutti qorumsatu baay'ee warra waaqayyoo isaan dhiisetti miti dalagaa warra waaqayyoo dhiisanis miti warra waaqayyoo isaan wajjin jirutti warra waaqayyoo wajjin hin jiranitti maaltu baay'ata qorumsatu baay'ata qulloojikii maxaafa qulqulluuti dhugaa sagalee waaqayyoo Yesuusitti seetan dhufe hin qore qorumsa adda daabboodhaan qoreera buddeenaan jechuudha sittaanaan qoreera isatti biyya lafaa kana dhufe waan adda addaan qoreera dhumarratti galoo kana dhe jilbeeffadhu naa sagadee Yesuus immoo akkana jedhamee caafamee jira wangeela beeka Yesuus wangeelaa hundate Yesuus waaqayyo dhugaa sagalee isaa nu haa guddisu ameen nu haa guddisu utti nyaatee wangeela Yesuus barateera Yesuus kana malee waaqayyo waaqa kee duwwa kufiiti maato sagadi jedhamee maalteera dhaabamee jire pombii guddaa gaafani gadiisu mataa seetan irratti seetanii jaajamee jedhame yeroo inni kana baansaanii baatu seetani pombii dide hin jaadde qabdaa kane warri wangeela of keessaa qabdamee yaafamee jedhame kana qabdaa of keessaa haleluuyaa haleluuyaa abidda dhaabne abidda seetana nyaatu abidda dhukkuba nyaatu haleluuyaa humna bara dadhabbii Yesuus wangeela nuu laafeera gaafa itti godhu hin joollee si argatu Yesuus akkana jedhamee caafameera gaafa inni dhumarratteedha waaqayyo waaqa kee duwwaa hojjedhu jedhamee caafamee jira garbiraa hojjechuun kiristiyaanaa dhorkaa nama si mukee jiru garbiraa hojjechuun kiristiyaanaa dhorkaadha ijoollee waaqayyo fedha garbiraa hojjechuun dhorkaadha ati eenyu hojjettaa jedhame akkana dhe Iyyaasuun immoo gara Iyyaasuutti immoo deebi'aa boqonnaa 15 akkana dhe ani manni koo waaqayyo hojjenna isin eenyu bakka hojjetta maal godha filadha ani manni koo filanneera filannoo keenya sirreeffanneera ameen jettu waaqayyo bara jireenya keenya hundumaatti maal gochuuf dubbata kee wajjin maal gochuuf eenyu amma haleluuyaa waaqayyo maal gochuudha murteessineera aniif maatiin koo qaala gubaa'ee qabannee waaqayyoodha maal goone barreessaa godhannee ragaa godhannee daangaa godhannee maatii keenya irratti affeerrannee hokkumeerra marii qabna jennaan Yesuus dhufee waan tokko itti himneerra aayna akkana jenneerra baratteenya keenya hundumaa siif hojjenna bara jireenya keenya hundumaa maal goona haala dubbata maal goona siif hojjenna gara Yesuus qabaati bara jireenya koo hundumaa siif hojjedheera Ora baya sakabaraya haleluuyaa bara jireenya keenya hundumaa siif addabaane kan jedhu waataane hojii jedhu hojjechuudha waadaa sii galleedha waadaan diigamne
Ani sini murteessuu danda'u. Kiristinnaa tajaajila abbaa taatu murteeffata malee namni isaanii murteessu. Namni murteeffadha. Ameen. Kanaaf Yesuus akkana jedhe Waaqayyo Waaqayyo malee Gabriel hin hojjetin jedhamee caafamee jira. Kana durutti na qabadha. Seera keessa deebiin ni fikiru. Keessa deebiin durutti. Yaa eebbis jedhu. Ada itu yang bisa kata-kata yang kita iya ya itu kali itu roda di sini bukan ati abomia ni atas abo pada jadi sikit yo age beda ya ati abomia ni atas abo dia sendiri pula tahu pula kau pula sendiri rasa ali age beda abomia atas abo jadi sikit yo esi Waaqayyo goftake yo jannat Waaqayyo goftake yo malbo yo jannat itu garake butudan yaadake butudanis yo isa portet garake butudan yo isa portet asali inni mo dafake irratti yeroo isa bokkaan roobsa age badaga inni mo dafake irratti ye lafti kongo goda sire bisu arge baras kaba lafa keessa jirra lafa kamura namni tokko ta'e lafa keenya isa kamuu biyyatti dhiisnee irra lafa keessa jirra maqaa Yesuusii wayinii ni dhibi wayinii lafa keessa jirra mongogi wayinii lafa keessa jirra iyyatanii maqaa boora admirante fi wayinii kee dhadhaa egersaa kees akka galfatutti bokkaa affaasaa fi bokkaa birraa roobsa. Midhaan kee egersaa kee akka galfatu akka hojjette ormi nyaatu ta'uu ta'e eebbi kee mana keessa akka galuutti bokkaa si galoo. Eebbi kee mana kee akka haguun kee mana kee akka. Inni bakkeedha horii keetiif marga hin kenna. Bakkeedha horii kee marga hin kennu. Atis hin nyaattu. Ati iyyuu hin nyaattu. Inkuuftas. Inkuuftas. Ayo pada apa tu? Yang apa nama kum sebenarnya ni akan ikut. Sedikit. Nama muda pun nama kita ikut nabi kan. Ini nama tu kan. Muda pun nama kita nama ikut. Ini banyak tak ikut. Yang apa nama kum sebenarnya? Memang apa? Tapi ikut pun ada. Memang aku dari itu. Aku sekali mereka di mana? Garake akka hin gowwoomne garagaltees waaqayyooni biyyaarra biraatiif akka hin hojjenne Waaqayyo akka hin hojjenne garaankee akka hin gowwoomfamne saganneefis akka hin saganneefis of eeggataa eebbifame. Akkasumas eebba Waaqayyo hojjechuu qabu asitti arga'eera. Eeshi Yohaannis 12:26. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf. Inni anaaf ergamu lafa ani jiru hin jira. Inni anaaf ergamu lafa ani jiru hin jira. Namni akka Yesuus jiru namni jiraachuu barbaadu. Araan barbaada hedduma kana dhaqatee nagaa iddoo jiraatu barbaadu hojjetanii isaa lafa Yesuus jiru jiraachuu barbaadu. Barbaadu isaa ergama. Nama si muka erga qabaatu iddoo Yesuus jiru jiraachuu yoo barbaadeedha. Isaa ergameedha. Gooftaan isaa eebbisaa iddoo Yesuus jiru jiraachuu yoo barbaade. Kolaas kan sadii iddoo isaa kan deebi'aa ture. Eeguun jedhe. Yeeshi. Simeon il macho. waan magootaa hundumaa namaa yoon ta'e akka waan murtaadha. Dalam muturan maal godha? Hojjedha. Waaqayyo jedhe. Dalam muturan maal godha? Hojjedha. Eenyu? Waaqayyo. Egaa majaa qulqullummaa kana dubbisnee waa'ee tajaajila amma qabxii tokkotti galachuudhaaf kanumarraa wara kana keessaa qabxiiwwan baanechuudha. Namni nama kan hojjetu jira.
hojjetu jira. Walduma keessa ta'ee namaaf kan hojjetu yaada namaaf kan tajaajilu jira. Warri nama fakkiin asinas namaaf tajaajilu namaaf kan hojjetu jira. Ofiif kan hojjetu jira. Mataasaaf kan hojjetu jira. Mataasaaf kan hojjetu jira. Seexanaafis kan hojjetu jira. Yeroo tokko iddoo tokkotti tajaajilu ifin biyyuma kan arginu fe'ee iddoo tokkotti waan nama mudate jira jechuudha. Iddoo tokkotti tajaajilu. Biyyatti yeroo ture iddoo tokkotti tajaajilaa jirru qoleettii tokko waggaa dhaabbatii taatee tajaajilaa turte. Afaan haaraan dubbatti. Afaan haaraan isheen dubbattu Waaqayyoon arrabsa gurgumii isaa taa'ee dhaggeeffadhaa fura hojjetu. Waaqayyoon arrabsa amantoota arrabsa waldaa abaara tajaajiltoota abaara. Yeroo tajaajilaaf ka'uu hafuura sana yeroo ifadhu hafuurri sun afaan biyya lafaa kanarraa afaan hedduu haasu. Waggaa kana bakka hundumaa anaaf hojjettee daaboniidha birrii sassaabde amantoota irraa garuu eenyuma jechaa turte seexanaaf hojjetu. Seexanaaf hojjetu. Namni seexanaaf hojjetu jira. Seexanaaf kan hojjetu jira. Biyya lafaa kan hojjetu jira. Biyya lafaa kana foorsaa yaada biyya lafaa kan hojjetu jira mana Waaqayyoo keessa jechuudha. Waaqayyoon duwwaa hojjechuun sababiin inni barbaachiseef kiristaanummaa tokkotti deemina. Kiristaanummaa Kiristoos duukaa bu'uun eenyuun dhiisanii isa kaan dhiisanii isa kaan irraa citanii isa kaan irraa gargar ba'anii eenyu duukaa bu'uun Kiristoos duukaa bu'uun. Kiristoos duukaa bu'uun immoo tubuun dirqama. Maal ta'uu dirqama jedhu dubbata. Duuteen tamoo jirtama jedhan. Ameen. Namee namni du'e. Kiristoos duukaa bu'uudha. Yeroo duukaa bu'an cuuphaa bishaanii akka seera waldaa kamitti jechu. Akka seera waldaa kamitti kophee giraawwanni tokko qabu jechuudha. Kophee giraawwanni keenya maayini cuuphaa mallattoo dha miti. Akkamitti isaa cuubamu akkamitti inni uumaa tokko dha jedhan qabu. Cuuphaa mallattoo. Mallattoon cuuphaa maayini guyyaa jalqaba cuuphaa fudhatu baay'annee fudhanna. Ani biyya lafaa maal ta'eera? Du'eera. Iyyesuus duukaa immoo maal jalqabeera? Jireenya jalqabeera. Ameen jedhaniitu. Gooftaan Iyyesuus immoo maal jedhe? Qamadiin tokko facaatee yoo duute malee maal ta'uu hin dandeessu? Ija godhachuu hin dandeessu. Kiristaanummaan du'uurra jalqaba. Addaamummaaf du'u, fooniif du'u, jallinaaf du'u, walii du'anii mirga isaaniitiin falman. Walii du'anii ta'anii nama lolan. Nama lolu. Walii du'anii nama namatan. Walii du'anii waldaa jeeqan. Walii du'anii ejjan. Mana dubartiitti hin qabdan, mana dhiiraatti hin qabdan. Walii du'anii dhugan. Walii du'a dabaluu dhanii naman kasasan du'aniiru. Gooftaaf du'u. Biyya lafaaf du'anii gooftaa wajjin jiraatu. Darbira kiristaanummaa waan fedhii Waaqayyoon ala hundumaaf du'anii jaalala Waaqayyoo raawwachuuf immoo aktiif ta'u, alatti ta'u, cimaa ta'u, kaka'umsa qabaachuu. Waan fedha Waaqayyoo ta'e, wiilii Waaqayyoo kan ta'e, jaalala Waaqayyoo kan ta'e raawwachuudhaan maal ta'u dagammaqiinsa qabaachuu. Isa gaariin immoo maal ta'u du'u Roomee 12:2. Roomee 12:2. Isa Waaqayyo jibbuu dadhabaa ta'u namoonni tokko tokko hootuu kana yoo jettan anoon danda'u. Hootuu faarfannaatti dabalan anoo sagaleen qabu. Garee kadhannaatti dabalanii kadhadhu kennaa isaan qabu. Garee kadhannaatti dabalamanii kadhachuudhaaf kennaa ayyaanaa barbaachisani. Ayyaana qabaachuudha malee kennaa ayyaanani. Hundumtuu kadhadhaa jedhamee caafamee jira. Hundumtuu maal godhaa? Eessi koottu suuqii deemna. Koottu deemna fudhanna. Eessi bakka nama gara waldaa deemna. Lakki. Inni gara waldaatti dadhabaa nu godhee gara kadhannaatti dadhabaa nu godhee waan biraatti cimoo nu godhe. Bara maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Iyyaa kennee jiraate. Yoo dhugaadhuma dhaggeessan maktanii dubbii Waaqayyoo kan dhageessan Waaqayyo gooftaa ta'uu hunda keenya dammaqsa. Waaqayyo waa hojjechuuf wantoonni barbaachisan maa'inni
Afuri gantummaa baay'ee bara namni wal galu. Bara manaa galu. Bara ati manaa haadha manaa galu. Bara namni wal galu. Wal galuutiin bara namni wal madeessee wal fixu. Gantuu bara ta'ee dhume namni. Bara namni gantuu ta'e. Ofii jedhe bara namni obboleetti isa galu. Kiristaanummaan garuu nama garuu kun ta'ee waaqayyo obbo jechuun ofuma garuu. Ameen jettu mala. Of maal gochuu dandeenye? Of maal gochuu? Mee of galuu jedhame? Eenyuun galuu? Qaama eenyuun galuu? Ofuma galuu? Enaalanii galuu? Yihudaatti galatti ulfaata. Yihudaatti maaltu ulfaata? Of galuutu ulfaata. Yihudaan eenyuun jaallata? Horii jaallata. Horii. Maatiyoos boqonnaa ja'a keessa maalidha? Eenyumtiyyuu gooftota lamaa al takkicha maal ta'uu danda'u? Ergamuu hin danda'u. Tokko dhiisee tokko maal gochuudha? Tokko bitamuudha. Tokko jala galuudha. Yihudaan asiis hin barbaada. Asiis hin barbaada. Horii ayi birri. Birri. Ayi doolaari. Rabbi jaayibsa. Ija kana ilakka'u Yihudaa. Iyyesuusin ajjeesuudhaaf nama jaalala horii lapheesaa keessa jiru amma dhumaatti gooftaa baadhate iddoo ta'e ga'ee gooftaa gad hin argitu. Darmaataa wayii ga'ee iddoo ta'e ga'ee immoo namni horii jaallatu. Horii namoota baay'ee gooftaa maateriyaali miti. Hidda dhiiga isaaniitti namoota baay'ee. Horiin isinii maali? Indoomii mammaasi biyya keenya jiru birri qaallee basamaa hin agaraalle. Aga kana manuu durii ol kaasu. Mammaasa biyya. Horii namni baay'ee horii jaallata. Baay'ee horii barbaachisaa. Birrii barbaachisaadha jireenya ilma namaa gaarii. Akkuma meeshaa tokkotti akkuma wambarii tokko kanaatti akkuma uffannaa tokko kanaatti nu barbaachisa gaarii. Garuu horii poozishinii waaqayyo isaaf hin laanne hin kennina. Mana keessanitti horiin gooftaan ta'in. Yesuus gooftaa. Nama si bukkee jiru gooftaan kee eenyudha jedhaa? Dabala naa gaafadha eenyu gooftaan keedha? Doolaarii biyya kanaa gooftaan godhatti hidheedha. Inni jameen jedhidha. Namoota baay'ee horii gooftaa isaaniitti barra. Yeroo wanti argatan baay'ee gammadu. Fagadda gadii haaleluyyaa. Bakka baay'ee fuulli isaanii biraayita. Yeroo horiin immoo duumessa gannaa fakkaatu. Horii dhibe. Kana dhugaatti namoonni baay'een horii argachuudhaaf nama geessu. Horii argachuudhaaf. Horii argachuudhaaf soba. Horii argachuudhaaf sobatti fayyadamu. Maaliif gooftaa isaaniiti isa tajaajilu isaaf jira. Yihudaan Iyyesuusin ajjeesuudhaaf jarri wal ga'aniiru. Eenyuun ajjeesuudhaaf? Iyyesuus du'uusaa silumayyuu dirqama jaalala waaqayyo. Otoo Yihudaa dabarsee laanne iyyuu Iyyesuus silumayyuu du'uudhaaf dhufe. Du'ee namoota baay'ee nu oolchuudhaaf dhufe. Yihudaan walga'ii isaanii keessa dhaqeedha kana jedhe. Harka ol baasee akkamitti qabne faasiikaadha yeroo isaa. Amma yookaan ayyaana kana irratti qabne namoonni nu jeequ. Namichi immoo duukaa buutuu baay'ee horateera. Du'aa kaachisee seedana hiisisee namoonni baay'een isa jaallataniiru. Kanaaf iyyuu maal goora? Ayyaana kana dabarsine inni kaan immoo no faasiikaama kana irratti ajjeesne itti bashannanne. Walfalmaa jiru Yihudaan dhaqee kana jedhe yaadda yaane mala isinii maree horiin haadha malee mala isinii godha namicha sana niyyuu maal godha dabarsee jijjiirra toora isa moodanii meetii soddoma siilaan dhala meetii isaa soddoma fudhatee isaaniin akkana jedhe jarri wal fakkaatu Yihudoonni bifni isaanii wal fakkaatu Iyyesuus Yihudoota fakkaata kanaaf iyyuu akkana jedhe dhaqee namichi dhani jalqaba dhaqee dhungadhu isadha kanaafuu duuba boqottaan isa maal godhaa qabadhaa gaggeessaa. Maaltu kana godha? Horii inni garuu maali? Duukaa buutuu gooftaa. Hiidhage Iyyesuus hafee danda'an. Iyyesuus immoo yeroo isa argu hin dhuftee yaa. Dhagaa dubbisa hin dhuftee gidduu kana danda'an ture Maatiyoos keessaa. Hin dhuftee eenna yeroo itti dhagahu immoo isa dursee dhungatuu fi wajjidii keessaa na wajjidii nyaatutu dhaqsee kennaa. Hin dhungate dhufeetti rabee sana booda jala dhufan Iyyesuusin hin qaban. Dhuma irratti yeroo sagalee Waaqayyoo Iyyesuusin dabarsee kennee booda sammuun isaa isa ceepha'ee ofii masaa of waraane of ajjeesee dheerisa argate. Of ganuu dadhabe horii ganuu dadhabe jechuudha. Horii tajaajilu. Kanaafuu tajaajila
kan waaqayyo bisbeeti. Kan waaqayyo bis yeroo qabaatu. Nama si bukkeen kan waaqayyo bis yeroo qabaatu jedha. Nama addina hima. Kanuma kee duwwaan dhalanne argeera. Mee ameen jedhame. Namni ani kan koo duwwaan dhalanne wali jedha. Mana ijaarrachuu duwwaa, konkolaataa bitachuu duwwaa, sana godhachuu kana godhachuu duwwaan dhalanne nu. Karaa keenya namoonni haa fayyadani. Inni lammaffaan dafeettuma ta'uu jira waan ta'eef inni lammaffaan fedha waaqayyoo raawwachuu irratti xiyyeeffachuu. Jaalala waaqayyoo raawwachuu irratti maal gochuu? Xiyyeeffachuu. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsuma 2 irratti jaalala waaqayyoo gaarii isa ta'e sammuu namaatti isa torbe. Jaalala waaqayyoo fedhii waaqayyoo raawwachuu. Waldaa kiristaanaa keessatti yeroo hojii waaqayyoo jennu yaada nama otoo hin ta'in yaada waaqayyoo kan nuyi tajaajilu qabu. Fedhii waaqayyoo kan nuyi tajaajilu qabu. Waan waaqayyoo barbaadudha kan nuyi murteessu qabu. Waan waaqayyoo barbaadudha kan nuyi dubbachuu qabu. Fedhii walii keenyaa kan nuyi tajaajilu. Fedhii mataa keenyaa kan nuyi tajaajilu. Fedhii waaqayyoo. Jaalala waaqayyoo. Fedhii waaqayyoo. Fedha waaqayyoo jechuun immoo seera waaqayyoo jala jiraachuudha. Fedha waaqayyoo raawwachuudhaaf seera waaqayyoo jala galu. Mataa keenya maal gochuudha? Seera waaqayyoo jala of galchuu. Seera eenyuun of galchuu? የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል በእግዚአብሔር ሕግ ስር ራሳችን ማስገባት። matuma keenya seera waaqayyoo jala of galchuu. Gadhiisootu hin taane seera waaqayyootiin of qabuu. Arraba keenyaaf seerri jira. Miila keenyaaf seerri jira. Harka keenyaaf seerri jira. Yaada keenyaaf seerri jira. Laphee keenyaaf seerri jira. Waaqayyo hundumaaf seera ka'e. Yaa mucaa koo seera koo maalii godhii? Hin tuffatiin. Jira sagalee waaqayyo. Jaalala waaqayyo, fedha waaqayyo raawwachuu. Waggaa hedduu amma gaaffii tokko si gaafu. Umuriin keessan meeqa? Of gaafadhaa. Umuriin keessan meeqa? Natti ni mina. Daqiiqaa tokko yaadadha. Umuriin keessan meeqa? Walitti si ni mina. Natti si ni mina. Umuriin keessan meeqa? Waggaa kana hundumaa biyya lafaarra jiraattan maal hojjettan? Fedhii waaqayyoo raawwachuu tokko fedha keessa immoo fedhii eenyuti? Karaa natti ni mina, walitti si ni mina. Ofuma waaqayyoo deebisa. Kan waggaa 30, kan waggaa 40, kan waggaa 60, kan waggaa 50, kan waggaa meeqa jiraatan? Waggaa kana hundumaa fedhii eenyu raawwatu? Jaalala eenyutu hojiirra oolchaa ture? ይሄን ሁሉ ዘመን ያንን ፍቃድ ነው እያደረግን እየኖርን ነው። እሺ ወንድ ልጆቻቱ ለሁሉም ከጅቡቲ ተየሞ አራሪ waaqayዮ ራኑ ገ አሜን ጀቱ አራሪ ኤዮ ሲኑ ገ ሜ አራሪ waaqayዮ ሲነገራ ያደረግነው ሁሉ እንዳለ ሆኖ የእግዚአብሔር ምሕረት ለዛሬ አብቅቶና እንግዲህ ኤጋ ሀቀራ ካለ ባሩ ለገኘ ነው ጅቡቲ ሙርቶገኛ አስተፈ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ አንዱ ራስን መካድ፣ እግዚአብሔርን ፍቃድ ማድረግ፣ የመጨረሻው ለእግዚአብሔር መሰጠት ሰሚሲሞ መሰጠት ኦኬኑ matuma keenya kana maal gochuu hojii waaqayyoodhaaf dabarsinee kennu ofii keenya kennu of kennuu jechuun isa kaan dhiisanii isa tokko jala galuu. Isa tokko jala maal gochuu? Jala galuu. Isa tokko jibbanii isa tokko moo jaallachuu. Isa tokko dhiisanii kan isa tokko ta'uu. Namni waaqayyoof of kenne yeroo isaa waaqayyoof hin kennu. Yeroo isaa waaqayyoon hin qusatu. Yeroo isaa waaqayyoon hin hawwatu. Qabeenyi keenya guddaan waaqayyoon keenyaaf kenna yeroo baay'ee du'a. Yeroo keenya waaqayyo maal gochuu? Kennu. Namni mataa isaa waaqayyoof kenne qabeenya isaas waaqayyo maal godhu? Hin hawwatu. Hin kenna waaqayyo. Ogummaa isaa waaqayyoof hin kennu. Waaqayyo gooftaan machaa biyya lafaa kanaaf eenyuu kenne? Tokkicha ilma isaa kenne. Iyesuus Kiristoos immoo waa'ee keenya maal godhe? Of kenne. Maalitti kenne? Du'atti kenne. Du'arraa gochuudha. Tajaajila of kennu. Waaqayyo of kennu.
yeroo keenya kennu mataa keenya kennu unuun barbaada waaqayyo of kennurraa jalqaba jechuudha. Waaqayyo maal jechuun of kennu waaqayyo dhugaa jechuun gatii nama baasisuu qaba. Gatii nama baasisuu qaba. Gatiin nama baasisu tokko namni waaqayyo duwwaa hojjetu jaalala waaqayyo kan raawwatu fedhii waaqayyo kan godhu waaqayyo kan of gadee tajaajilu jaalala waaqayyo kan raawwatu kan of kenne hojii waaqayyo hojjetu gatii baasuu moo qaba. Tokko qofaa ta'a. Maal ta'a jedhu qofaa ta'a. Gareen argatu. Ofiiyyuu gareera waan ta'eef dhugaa dubbatu. Gareen baay'ifatu. Gareen qabu. Otuma namni jiru qofaa ta'a. Kan isa jaallaturra kan isa jibbu baay'ata. Kan isa waamurra kan barbaratti cufu baay'ata. Kanaafuu nama hundumaatti dhugaa dubbata waan ta'eef. Ameen. Soba dubbattanii waamamuu keessanii dhugaa dubbattanii jibbamuu isin eegamu. Qofaadha. Yesuus qofaa ta'e hin ari'atama. Bara kana hin ari'atama. Namni dhugaadhaan hojii waaqayyo hojjetu hin ari'atama. Dhugaa kan dubbatu. Hojii waaqayyo of jedhee amanamummaadhaan waaqayyo qofaa hin ari'atamu. Sagada. Otumas keessa jiru hin ari'atamu. Yaadaan hin ari'atamu. Obboloota hin ari'atamu. Hin ari'anna. Hin jaalladhu nama yaada waaqayyoo tajaajilu hin jaalladhu. Ati barbaadatti sagalee waaqayyoo kanadha. Barsiisota akka mataa isaaniif ta'u dhaabbatu malee dhugaan barbaadani dhugaa yoo dhagaan immoo gurra isaanii hoosisa. Hin barbaadani. Amantoonni bara dhumaarratti dhugaan barbaadani. Sagalee waaqayyoo jedhu. Inni sadaffaan namni akka waaqayyoo kana tajaajilu hin jibbama. Maal ta'an jedhu? Hin jibbama. Murteessaa qaba. Hin jibbama. Inni kana akka malee hubatama. Misunderstanding. Namoonni akka malee hubatu ishee hubatu. Akka malee hubatan. Yesuusin akka malee hubatan. Ani mootii Yihuudaa ofiin jettee jira Yesuusin. Aduutu jettee Yesuusin. Misunderstanding. Akka malee hubatama. Jabee galuuf. Ibin yaada waaqayyoo ennaa tajaajille duudhuu dandeenye. Amma du'aatti gadi baasuu dandeenye. Fakkeenyaaf jaallatanii ijaa wajjin wal qabatee wantoonni baay'een biyya kana keessatti taa'an ganaammoo wantoonni nu dirqisiisan dhufuu danda'u. Harka keessa mallattoo jaallatanii ijaa keewwadhu, barruu keessa maayikiroochiippii sana keewwadhu, everything dhufuu danda'a. Yeroo sana egaa ani nan du'a malee hin du'u kan jedhu eenyu? Waaqayyo waaqayyo. Harka hojii waaqayyo hojjechuuf kan du'aa jiran jiru. Chaayinaadhaan namni du'aa jiru. Hin ajjeesu. Biyya dheeraa ibin Itoophiyaa keessa naannoo daandaa namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessa kan deegaman, kan du'an, kan jibbaman hedduu jiru. Yesuus Kiristoos bara biyya lafaarra jiraate kan isa jaallatu caalaa kan isa jibbuutu baay'ee ture. Sagalee waaqayyoon namni koo biyyi lafaa maal isa godhe? Isan simanneedha. Adeemaa akka qaqqabeessuun koo rabbalo. Simatamee hin jenne. Hojii waaqayyoo kana amanamummaan akka jedhu. Walitti qabamusa koo hojii waaqayyoo kan namoota muraasaa miti. Walitti qabamusa kanaaf hojii waaqayyoo kan namoota muraasaa miti. Hojii waaqayyoo kan amanaa hundumaatu. Amanaa hundumaatu hojjetu. Tiimoorkii hojii waaqayyoo kan paasterii, kan wangeelaawii, kan manguddoo waldaa, kan koree maalii hundumaa miti. Kan hunduma keenya. Kan amanaa hundumaatu. Kan nama fayya hundumaatu. Namni fayya danda'een ta'a. Namni fayya maaliin ta'u jedhu? Yohaannis boqonnaa 10 dubartittiin gara Yesuus dhattee gaafa Yesuus Kiristoos fayyina jedhamtu isheen immoo gara magaalaatti fiigdee baatee maal jette? Koottaa isa gudii qonatti mee laga Yaaqoobii ilaalaa jedhe. Dhattee nama yaasee fide. Namni fayyee dubbii yaasee fidatu hin taane lubbuu yaasee fida. Nama si bukkee lubbuu moo dubbii yaasu kanadha? Nama natti naa himaa qabu. Gara waldaa dubbii fidda moo lubbuu fidda jedha? Kan yoo beekamaa dha lubbuu fidda iddoo bakka nama kana waa akka isaa eebbifamu. Amma namoonni baay'een akkana jennee jedhanii ani Kiristoos waaqayyo wajjin ilaala. Waaqayyo wajjin immoo wanta waraanaa jira. Dhugaas itti malee biyya kana moo waaqayyo kennu fidee buddeenaa duwwaa jiran irraa yookiin biyyatti waa galchu yookiin
dubbatti mooga. Ameen. Appilii isaanii nu fide taanaan moo? Waaqayyo appilii nu waan fide taanaan moo? Dhugaa Waaqayyo. Waaqayyo inni saba badee gara yaasee fidu. Ameen. Gadi bu'uu qaba Waaqayyo. Ameen. Dhugaadha bu'uu qaba Waaqayyo. Ameen. Saba biyya kanaa appilii isaanii irraa nyaachaa isaan soolitti galu Waaqayyo nu gaafa. Waaqayyo bu'uu qabaa jedhamee jira. Ilmoo Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo koo kana saba gosa bittinnaa'e walitti qabachuudhaaf ani Waaqayyo koo baaba koo maaliin godha? Gadi nama godha. Waaqayyo godhaa biyya kana. Yoo daalisan. Yoo daalamu. Hojii Waaqayyo kan nama fayyadu ba'a. Mene namni fayyadu. Namni fayyadu fayyada bitu. Eegalee farda fayyadee. Yedaanee soofadee halkaa saayiwwan walii galgilootnu. Ameeri baana. Yedaanee soo tastaakaakiloo walii halkaa saayiwwan walii galgilootnu. Namni baay'ee gara hirribaa kun ta'in gara tajaajilaa. Ebe namni fayyadu. Irgitanya, bamaadhaan irgitanya yoo ta'u. Fayyina isaatti namni dhibbaa dhibba namni amanu. Heekka kutaa galatee fayyadaniitu. Fayyadaniitu. Namni fayyadamee ta'u. Namni fayyadu yoo xinnaatti guyyaatti lubbuu tokko illee dawwalee akka sirtii maayilaa jedhamu. Danda'ee ta'u. Danda'ee namatti wargeeratu ni dhiiroo hunduu. Akkamitti suuqsaa itti nyaatu. Maqaa Yesuusiin kana booda kan si nyaatu si keessaa galu. Maqaa Yesuusiin si keessaa galu jee. Nyaatu dubartittiin fiigdee fayyide ammuma fayyide ammuma gara fiigdee dhatte yakka dhatte gudii namaa kan namatti himu oskaa namaa kan dhiyaasee kan namatti himu laga yaa'ii qooqjira maaloo qoottannan biyyaa'ee dhufe akkumatti lubbuu yaastee gidde. Ooraa baashaakaa boora era maqaa Yesuus Kiristoos otu lubbuu yaastee gara qotaatti fidii du'i. Mene kana kan dheebotan. Kana kan dheebotan mana hundumaa jaala kana dheebota kan jettan. Waaqayyo kana suuja kana argisiise kan jettan. Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoos yaasuu wajjin dhaabee. Sinanda. Yichiraan Isaabe. Yichiraan Yesuus. Waadoora. Hindandaa Yesuus. Na hindandaa Yesuus dhaabee. Maagaa dooraa baashee kana boora dhiyaa. Waaqayyo sumara waa qabdu ogeey danda'a. Ameen jedhaa. Yoo waa qabdu Waaqayyo danda'a. Wanti kun danda'a. Wanti eeguu ni danda'a. Wanti namaa ni danda'a. Wanti raajootaan danda'a. Wanti ergamootaan danda'a. Ni danda'a. Irra fiiddabatti Waaqayyo danda'a. Irra fiiddabatti Waaqayyo danda'a. Irra fiiddabatti Waaqayyo danda'a. Mana meeqatti Waaqayyo danda'a. Duumessi Waaqayyo bokkaa fidee dhufeera. Ameen jettuu jiru. Mee ameen jedhaa deemaa. Waaqa baay'ee hafuura dhala baay'ee. Haleluuyaa. Waaqayyo Yooseen nu gidduu haa qabu. Yooseen maal godha beektu? Waaqayyo maal godha beektu yennaa Yooseen as keessa qabu. Biyya guutummaa biyya kanaa jalaa hiika Yooseen hiika Yooseen harka qaba. Injaan jabbii hiika barbaadu. Dhibaatota bira qabu filoosoofii walitti qabu saayintistii walitti qabu hunduu kun dhiba. Sana booda miidiyaan CNN ni dhufa. Waldaa mana
keessa hiika kan qabu jira jedhani. Maqaan ishee maqaan Saabaluu jedhama jedhani. Iyyi qabeenya jedhee. Yooseen immoo akkana jedhaga yeroo naa kennaa. Amantoota bakka qabu. Yeroo naa kennaa. Jilbeeffatee Waaqayyo yaa gooftaa jedhettiin kun akka isheen si amantuutti na wajjin ta'e turuutti naa ibsidee kadhatee galateeffatee gaa'oo biyyee miidiyaalee dhufe mootiitti qabani abjuu isaa tokko godhee Yooseen immoo akkana abjuu kee kanaaf hin qaqqachuuf immoo yaalii maal godhee tombaawota biyya koo gaafate beekota biyya koo gaafate maasitti manee hoomayyuu natti hime jalaa dhogale maal iyyatu Waaqayyo Woi, ablanya ichila di Yesus. Amin. Ichila ablanya. Amin. Nenda kofta. Amin. Jumpa nanti nanti mau begitu apa saja. Mana itu? Hari lagi bawa dari bonus bawa. Saru deh. Saya boleh surai. Ingat saya saru deh. Anda kalau orang kasta. Ini pakai masih dasar. Orang kasta ke saru deh. Nama dia kan orang tu mau. Waktu itu nama orang kasta yang tu deh sayuti. Itu. Mana ini dia ni. Kok bakal nendo kalau kok patah malah itu tahu. Ibu tahu. Ini cila Yesus. Kita tadi. Pakai mana? Pakai sabar barang di bawah. Amin. Tidak ada Ustaz. Haleluya. Amin. Tidak lagi sebar. Tadi lihat Pak Yesus. Aku harus sebar. Ini dan daun Pak. Ini dan daun. Itu Pak. Gimana? Haleluya. Itu Pak. Dia orang pakai di bawah kanisa. Ini contoh baru. Hospital mau deh orang buat video, nawari deh. Aku dalam video ini, coba tak boleh tu ke? Dua aku dalam hospital lagi ke? Sana boleh nanti cak, di bawah kali, pakai berkata beli kar apa? Berkata ke? Formula ada berapa? Awak ada menamin XY, fokus menamin O income. Oh menamin is work, menamin income kamu. Ini dia beda ini. Aku punya jamin. Wakai apa? Kalau tu kamu wakai di mana sana? Yelah mudah saja. Oji wakai oji cuma kalau tu. Kan terjadi lu fayu waktu tanya gofur. Benar kilo? Lamaran saya lagi ni. Gofur kecut. Nama juga kayak orang ni awalti. Nama juga kayak orang awalti itu. Awalti ni kuda tak? Awalti mereka ni orang bawa pedare. Sini awalti betul ni. Dulu tadi betul. Awalti itu. Awalti ni kuda tak? Mereka ni. Juga wakai yang sinti wakai, saya ni jangan nama kuda ni saudara. Wakai nama kuda deras naik. Mereka kawan, ya wakai yang nama kuda deras naik kita. Siapa lapa? Mereka nanti wakale, wakai nanti. Bahara di peta, laki. Aku pun laki, naya nak pada, laki. Soma saya beta, laki. Kudu tu laki. Barbanda beta, laki. Esi, yang kerja dulu, maka awasu beta, ingasu. Wayara mana nanti quality wayara mana ibu beta, gaji wayara mana, kau question beta. Beta, landa beta, imbeku. Nama kasu apa yang ada? Oh, ayus. Singgah ada. Apa tadi itu? Apa yang sudah tidak? Boleh, anis itu wali gali. Awalti punya dari kamu deh, bapak. Awalti. Namun juga kayak orang tu, bapak progresi kamu boleh ke? Ya, hincu cina, nama exercise wajah tu sudah. Kami sanjit cina, jirenya kurang sanjit cina. Ingkau apa baca untuk bisa? Ya,
yaada waaqayyoo barbaada. Sagalee fagarii falmiga. Layyisuu mannaa gara inni falmi qoodee gara sagalee tayyika hindi dhala ka dubartii ciniinsuu qabee. Hawultii ta'a. Mee hawultii ta'uudha. Yaa gooftaan agargaari biyyi dha dhufu. Yaa hawultii ta'uudha waan. Nama si bukkee hawultii ta'idheedha. Yeroo hundumaa waan akka isinitti hima. Yeroo hundumaa namni guddate gufannaan gara waldaa kiristaanaa karaa isaatti gara waldaa dhufu. Yeroo hundumaa masaraatiin በሱ በኩል በሷ በኩል ነው የሚመጣው። ሁሌ ሙተሎ ከሙስሊም yeroo hunda namni guddina hafuuraa dhaabe gufannaan yeroo hunda gara waldaatti dhufu. Asaayina sagalee waaqayyoo obboloota gufachiisuu keessa mannaa morma keessanitti dhagaa dirattanii bishaan keessa maddoo wayya wayyee obboleetti keessan gufachiisina obboleessa keessan gufachiisina namni tajaajilu hin dadhabu qubatti qabina የማይሳሳት ድንጋይና የሞቱት ብቻ ናቸው። namni dogoggoree nama du'eefi dhalaa duuba namni lubbuutti jiru dogoggora isaasatan nama gufachiisuudha waaqayyo waa'ee haleluuyaa gooftaa tajaajiluun jaalala gooftaati jaalala gooftaa irraa madda እግዚአብሔርን ማገልገል እግዚአብሔር ፍቅርና ወንድሞችን ከመውደድ ነው የሚመነጨው። obboloota jaallatamaadhaan lubbuu jaallatamaadhaan waaqayyoon jaallatamaadhaan isaa hojjeta Yohaannis 3:16 amanaa dhugaan tiboozoo ta'uu danda'u taphataadha. Amanaa dhugaan tiboozoo ta'u abee tiboozoo beektu saamu'eel eettoo akka inni dhiite hin galchu Roonaaldinoo akka inni godhu midhaan biyya jedhu tiboozoon hin jiru waldaa hundumtuu taphataadha. Ini kan andi kutur, ini kan lek kutur, sos kutur, menan kutur, sabar kutur, jadai kutur, menan kutur. Ada bi, kata bi, menan ini berapa mereka tahu sah? Untuk sudah baca. Dan kenapa? Menan, untuk tu berbaca sah. Untuk tu mana aja? Berbaca sah. Kenapa ini berbaca sah? Lek kutur, andi kutur, kiper ini berbaca sah. Untuk tu berbaca sah. Dapat tak tu? Dapat tu ni mu, wali lagi tahu. Wali kennani wal samari maagorani dije wali kennani mari goli yogale isicha kapsatu boy mo gare sappo mundo gare sappo wali kennani taba wada kristiyana ke sati wali yudo wali ken yada wali karacha wali gargara chalo mare de ganda kristiyano mataba mare chalo mare hindi ya bata asitu wal bacu wal gargaru mashakaga nosi Shamban, Shelaka, Matonaka, Salaka, Asraka, Angalaka, Manaka, General Manaman, Letter Manaman, what are you? Get on to Sani the problem. Mesha the dog. Can now you are the dog. Amen. Indikana Mara, Indikan Toro, Indikan Kenya, Indikan Ogumalika. Indikan Kenya, Usa Batuka, Indikan Gosa, Indikan Lava, Indikan Pasita, Indikan Farbada. You're going to go to Jumba. Amen. I mean, Jumba, who took to look and not get nothing against you, reach over. How are you going to put up what you you? Who took together and now you second one. Who took again against some of our Indian? Who took again against? Who took against Unia Dad? Unia Dad against the area. Never get a name. Don't take it against. Who took against? Wakayo kalau jatuh dari mana, oji dah benda buat. Apa dia kayaknya kalau barat ni diberi kita di pulau kita tadi, ini kau beli apa? Kalau betul mahu apa kau bisu, beli makanan ada, oji dah tumbang, persentif di mana mana ada itu, betul? Apa mati beli makanan? Persentif di kubah atau lagi itu sobat orang bisu, persentif di mana aja, persentif di tempat kita mana itu. Kalau ini sama tidak lagi beli kayaknya punya sikap kau dah. Mohon biar apa lagi asa? Hobi? Imama rufe. Mana kayo jesa tigaru? Bukan dah tu kalau tidak kerja lagi, boleh tak ada lagi. Karena kita tu kerana Matius kesana kalau bisa, maka itu bayar. Hobi itu bayar. Boleh tadi mau berasa. Abang masih sana, boleh tak ada masih sana kedua mu magbara. Karena
waaqayyo hojjetaa nu dabar jennee kadhannaa hundumti keenya jechuudha. Kan faarfatu dabar, kan lallabu dabar, kan raajii dubbatu dabar, kan kennaa ayyaana qabu dabar, kan jilbeeffatanii kadhatan dabar. Waaqayyo dabar. Mee waaqayyo dabar. Hojiin dhibee beeku waaqayyo bira. Kaan hojjetu dhibee malee. Inni xumura hojii waaqayyo beeylamni hin qabamu. Appointimentiin qabamu hojii waaqayyo. Boora hojjeta. Mana keessatti appointimentii qabadha malee hojii waaqayyo appointimentiin qabina. Hojii waaqayyo har'aa kaasa jalqaba. Boora hojjeta. Bara muuziqaa akkas ta'e hojjeta. Yeroo istaatisii qabeenya kochi ga'een hojjeta. Yeroo barnoonni akkas